Akka jabeeffannee daangaa keenya eeggannu tiffatee har'a kan nuun gahe aadaa keenya. Oduu aadaa keenya gadhiifnee jiraannee biyya teeganlee gadhiifnee turre aadaa namni qabu biyyan dhabu. Nama aadaa ofii gadhiisee aadaa tokko jala badeetu biyya dhaba. Amma kanarratti wannan immoo hammisa jechaan kun shaggooyyee jedhama akka amma afaan Oromoo biratti shaggooyyee tana karaa hararsaniin hoggaa taphatan amma shaggooyyeen suniif inni keenya kan wal adda ta'u keenya hammisa sana hoggaa taphatu qondaalli keessa jiraatu qaba. Qondaalummaan tun akka itti ergamtu ilmi walloo hoggaan qondaala jennee beeka. Jeneraalummaa waraana keessaa jechaadha. Jeneraalummaan tun immoo taphattiin argamtu haala jabatti ergamte. Haala saniin jeneraalummaa tana barbaada irratti daangaa keenya tiffannee oliinis gadiinis arraba ilkaan jedduu oduu taanee jirru waan abbootiin teenya nutti dabarsite adaraa keenya ilmaan keenyatti deebisaa dhufne aadaa hoggaa jennu amma immoo aadaan keenya shamarreedha bakka qabu qaba. Shamarree bichisaa kee bobbaatee muka kee oltee sawa bobbaaftu namni harkaan tuqun jiru hoomunni bute malee hoo qoreen tutte malee bilisa taateet biyya ofirratti bilisummaa ofii gonfattee bobbaatee galti. Hoggaan immoo malkaa deebisaa geesse gamta shaawonni shamarreen bobbaafte jedhamu abbaan kun rakkannaan ishii sawa tissisiise sawa taraa qabatee bishaan dhugusani taraan eessisan intala sawa bishaan durbi bobbaafte ulfina ishii kennu jechaadhaaf abbichi sunis ilma dhiiraan qabu jee akka qalbiin hin cabneef ishiidha dura aansanii saani durbi tissite dirritiin mul'attuu jenna ormi keenya cinaachi mul'attuu jenna maaliif gamta sawa dura aanee dheebateen turreef dhugee hoggaa malkaa bahu dura aaniti coqorsa argata saani shamarreen tissite hin uqqatu jenna. Haala kanatti aadaan Oromoo keenya ammaas niitii farda qabattee malkaa buutu niitii farda bobbaaftu niitii ilma duddarratti baattee deemtu aadaa walloorratti namni tokko harkaan tuquus hin danda'u jaallaalus hin danda'u. Aadaa walloo amma hin haasonna jenne hin dhumu maaliifi aadaa goota hedduu of keessaa qabu qaba. Hammisa jechaan gootni kun akkamitti goota ta'ee ijoollee biratti mul'ata gwa jette shamarree tanatu goojjoo jaaree cufa akka shaggooyyeen taphan. Shaggooyyee tana goojjoo ishiin jaarte tana namni sarkilii ishiin goote tana banu namaan jeneraala siin jehu santu duubaa dhufee hammisa saniin uleedhaan amma hoggaanni jeen hin banti amma ijoolleen hoggaa bante akka maaliin banti jecha uffannaa isaatiin hin addaa wanni inni ofii uffatu addaa har'a kunoo masala namni kunoo dalgoon akka mucaan ofirraa qabu kun faan ishiin Indoneesiyaan ta'in tun asumatti godhamti ishiin tun ishii Indoneesiyaati ishiin sun ishii biyya keessatti ishii biyya keessaa san jeneraalotatu hidhatu jammara jecha maaliif siinsinnii carqii kanaatii je'eeti biyya ofii tana tiffata dalgoo bareedduu tanaan hidhaa carqii bareedaa kanaan kaayyaa gonfee kiyyaan gonfessaa akkasitti bareedeeti hoggaa dhufe hammisa kana ijoollee tana bansiisa hoggaa bansiisee geessise warri inni akka tiyyammoo jeneraalan tahin taraa argatee isaaniin wajjin taphataa jechaadha.